Ora dubbii kana lama biqiltuun hojii kanan barbaaddi garuu maqaa nama biraa akka mogga'uun barbaaddi. Ani barmaqaan koo jijjiiramnaan hojicha dhiisa malee dhumaan hojjedhaan jala mureessu maqaa kiyya dhiisechuun akka waan eenyummaa kiyya gateettiin fudhadha. Okay, mi'a gaaffii takka gaafadhu mooni. Isheelleen qorataalle. Biqiltuun yeroo baay'ee yoo gaafficha waa'ee dubbii walaloo kanaatiin wal qabatee dubbatan baay'ee miira keessa galaa dubbata. Okay, jechichi isin waliin fayyadamtan an obbolaadha homaa waliin hin qabnu jettanii wanti miira keessa si galchu maaliidha? Tokko biqiltuudha kun immoo qorataa. Ati dhimmichi kun dhimma hojiiti. Inni hojiitii fi inni jireenya yoo jireenyi namaaf kan jireenya kan kee mana keessaa tolfatteedha kan hojiin kan keetti figaltini. Dhimma hojii kanaatii fi dhimma ishee kana maa wal qabsiistee deemte. Dhiisi jennaan yoo waan bultii kan keessi balleessu ta'e dhiisu yookiin bultii kee filachuu yookaan isin filachuu maaltu isin lamaan wal qabsiisee atillee isii irraa harkifattee walaloon kana ta'e walaloon quraana rabbii miti bar dhiisuu dandeessa kat gochuu dandeessa walalicha kana. Isheen illee maaf miira keessa galti inni illee maaf dubbii kana itti cimsee jaabeesseetiin haasa'a. Yoo relation wanto hedduu keessa jiru ta'e ana wanti ati shaafante yookaan dhoksite naa wanti hedduu jirtiin wantuma jiru jechuudha. Isin lamaan hedduu waan jiru isin lamaan hedduudha hubachuun barbaada. Anamma waan ana sirratti Anis bakka kanatti komii wayin qaba beektaa dhiifamuun mooneeti bakka kanatti. maa baate biqiltuun. Deebiif hin jiru haa waa jiran waa namni koo waa malee miti waa malee Kanatti mooneeti dhugaa dubbachuuf waan bakka kanatti wanta hin qabu. Fakkeenyaaf maqaa koo godhaa bakka jette sana Dooktor Biiftuu fakkeenyaaf. Maqaan kee yeroo tokko hin ta'a. Fakkeenyaaf maqaan isii tokko barreeffamee jira. Tokko hin ta'a garuu lama hin ta'u. Biiftuun sababa maaliiti? Biiftuun tokko sababa maaliiti? Jechoota Oromoo keessatti biiftuun bakka hedduutti kaati. Hiika baay'ee biiftuun maqaa jaallatamtuudha. Biqiltuus yoo fudhannee ilaalle fireen kamiyyuu biqilu malee guddachuu hin danda'u. Maqaan kun lamaan maqaa jaallatamaadha. Boontuu ammas maqaa kana inuma fudhanna sii galee maqaa kana fudhachuuf yoon biqiltuu jedhee dirqama biqiltuu sii kana ta'uu hin qabdu sii galee biqiltuun maqaa ittiin waa'isitu qaba. Wanti hunduu biqilee ka'ee guddatamti. Biiftuunis maqaa gaarii maqaan jara lamaanuu maqaa gaggaarii ittiin hojjetu. Ati maqaa keenya lamaa walitti hidhaa bar tokkoffaa isii fa'aati sababni ati isimaaf ana walitti hidhaa deemtuuf maalidha? Amma qorataan Aku kalas bae saatiin qaban aku akkana hidhaa guyyaa meeqa mulu giraa gabaasa. binaan jedhaa walisi. Saalfattu biqiltuu fi biiftuu wal biraa hafuu hin dandeessu. Maala lakkuu dalannee rasee moo? Rakkoo guddaa kan qabu ko saadha. Hai. Dhuguma wal safeeffattuu ta'e immoo waan kana sirreessuudha kan qabdan. Wanna tokko toon beekiin kan dogoggorruu fi erga barree immoo kan dogoggorru wal qixan ilaalamu. Kanaafuu isa kanatti yaada. Qorataan immoo hojii kee filattamoo kaadhimaa kee hiriyaa kee fila. Hiriyaa kee immoo erga filattee waan isheen hin barbaanne sana kallattii sanaan. Yoo amma biqiltuun maqaa kootiin barameera. Wanti kun biraandii ta'eera maqaa kootiin hojiin kun. Qorataanis immoo maqaa kootiin biraandii ta'eera. Maqaa dhiiraa irratti osoo hin ta'in rakkoon jiru amma maqaa dubartii mogga'u kana irrattidha. Yookiin maqaa lamaan keessan jara lamaan hin ilaallanne isayyuu atii fi ishii walii galtanii hojii kana itti fufuu erga murteessitanii biqoonis immoo haalicha hubattee karaktara mataa keessanii kan biraa uummachuudha. Kaniin alatti amma waa lama yaadduun gabaa hin baatu Oromoo. Yookiin takka qabatanii tokkuma sanaan milkaa'uudha. Yookiin takkatti citanii tokko sanaan hojii sanatti milkaa'uudha. Kanaafuu amma durayyuu walaasa'uu dhabu, durayyuu wal amansiisuu fi wal hubachuu dhabuudha. Otoo jalqabumarraa osoo hiddisaa funisaa akkanatti hin bal'atiin namni biraas wannoo keessan galii, mormii biraa keessan galii, haarii biraa keessan galii wanni kun gaa'id ta'aadha kan inni deemu. Amma dameen isaa sirkaa bal'ateera. So hiriyaa keenya jaallatta. Natti hin teetta jiraanii dorbiiftuun
guyyaa jalqaba yeroo wal bartan irraa kaastee waan jibbitu waan jaalatu sittin beekti waan jaalatu sana jabeessaa fi waan isheen jibbitu sanarraa immoo fagaachaa asitti immoo namoota wajjin hojjettu immoo haala hojii keetii fi wanna rakkoo akka rakkootti miti bar namni fedhii fi wanna hin barbaanne tokko dursee dhumatee maa yoo deeme rakkoon kun hin uumamuun amma garuu dooktar Biiftuun hojiin kun otoo sirratee maqaan biroo ofii keessanii irratti walii galtanii moggaastaniin hojiin kaarakteriin kun otoo itti fufee moo otoo dhaabbatee ta'e. Ana gaafatte hojiin kun maal jedhama? ila maqaan amma kan keessa ka'uu dhiisee kan biqiltuus ka'uu dhiisee hojiin kun hin barbaadama itti amanamummaadhaan walaasoftanii innillee ilamma waan tokko beekuudhaan ani dhuguma isin jedhu otoo gara miidiyaatti bahuu baatee gaariidha. Keessumatti otoo xaasoftanii fakkeenyaaf hojii kanarraa maal argata maal fayyadama yoo hojii kana dhiise immoo maal miidha kana na fayyada iddoo kanatti na miidha atis immoo kun anaaf konfartiin kennine kana sirreessuu dandeessa yoommoo walii gala isaayyuu barbaan sababa gaa walii keessanii bu'aa gaa walii keessanii irratti erga wal agarsiistanii nama biroo amansiisuun salphaadha. Ikoonis yeroo sana inni akkuma amma waan haaraa dhageesse kana ishiinuu durayyuu maalidha maaf natti himne kan ishiin jechaa ta'e turte sun duramaanii walitti dhiyeenyi isaanii kilooziliidha maal jette dengel an gorsana gorsituu kooti baay'ee walitti siqnaa obboleettii kooti waan baay'ee na gorsitii waan baay'ee irra na jajjabeessitii jettee kaasaa turte. Attaachimentiin kunu wanni isaa eeggata jechuudha. Jallaa mataa isaatii qabaachuu mala tura. Sun attaachimentiin obbolummaa fi obboleessaaf obboleettii sun sirriitti walitti siqee immoo Dooktar Biiftuuf immoo konfartiin kennine. Rakkoo kana kan uume qorataadha jechuudha. Qorataan kana ifa godhe. Iftooma biqiltuu birattis qabu, iftooma Dooktar Biiftuu birattis qabu guutumaan guutuutti itti fayyadamne ilmi namaa guutuudha jechuun dandeenya. Eenyumti keenya perfektii miti. Jaalataan gowwaadha. Namni yeroo jaalala keessa galu wanti godhu wanti dubbatu nama miidhaa nama naannoo koo jiru irratti dhiibbaa waa'ee jedhee hubachuu xiinxaluu dhaabbatanii of dhaggeeffachuu barbaada waan ta'eef qorataan ammallee dhaabbachuuf ilaaluu qabda. Dooktar Biiftuu fi qorataan waliin haasa'uu qabdu. Isa sana immoo hojii manaa godhannee itti dhufuudhaaf qabna. Kanan jedha. Biqiltuunis immoo hojiin kanan jaalattu ta'e qorataa wajjin hojiin kun itti hafuu godhe immoo walii galuu qabdu. Sadan keessana. Karaktara lamaa jira barteen gadda kaayefii jira gaafuma doktor asiin jira kunoo isiin illee jirti doktor Biiftuun illee qorataan illee jira ani asliin illee gaafa dubbatu hundinuu itti yaadaa dubbataan hin jedhu anillee isaan jedhee jira itti yaadii filannoo murteessi waan kana haala jiru sirreessinee waliin deemna yoo jette ana siifachii goraa achis laalaa deemuu hin jaalladhu. Ammas lakkoofsa viidiyoo takka waladeessine yaanu viidiyoo takka gadhiisnu viidiyoon kun haa ka'u viidiyoon kun akkas haa ta'u viidiyoon kun akkasi jedhamee astaayitiin itti kennamee irratti wal lolamuun isaa gaarii miti. Isa gadhiise hin kaasu isa sichiitti immoo yaadee murteessu. Bikoon wanna Dooktar Biiftuun kaasee irratti mormii qabda. Amma otoo si taate fakkeenyaaf bakka si buutes waan kana hoo xiinxaltu. Dooktar Biiftuun dogoggorteetti jettamoo ishiin sirriidha jetta. Bakka kami? Amma viidiyoo sana ilaali. Dooktar Biiftuun jalqabumarraayyuu inni beekta akka wajjin hojjetaa jettaan. Sitti nimne qorataa wajjiniinis immoo waan kana hin fedhodhanii jarri lamaan walaasa'uu danda'an. Atamma kana hin beektuun. Garuu amma immoo erga fedhii ishii sitti hin ta'e. Wanni kun konfartii naaf hin kennine. Wanni isin maqaa wal waamaa hojjetan kun natti hin tolle jechuu fi kana hin fudhatamoo inni hin balaaleffatu. Ani ilaali wanni kun taatee uummata keessa jiru ibsaa jira malee waan nurratti ta'ee yookiin miira keessa jiru kana amma dura sana deebinee dubbannee ture jechuudha. Walaakiin wanni kun itti taafnee ergi goone ergi gadhiifame wanni kaasnuuf hin jiru. Takka faaraatti ani
nama takka jaallachuun dura nama sana amanuun qaba. Amane taanaan immoo yoo inni hojii aartii isa ta'u hojii waan adda addaa namaa walitti fidee hojjetu kana irratti hundaaman osoo akka kiyyaatti irratti jajjabeessa. Maaliif dandeettii isaa kana gabbifatee bakka guddaa akka ga'u kun akka kiyyaatti anaananaaf sana bakka akka kiyyaatti irra jajjabeessaa jechuudha. Ani jajjabeessan yaa sirriitti ani yeroo baay'ee wanta dandeettii isaa akka gabbifatu akka inni bakka miidiyaa irra jira jedhee lagee miidiyaa irra jira jedhee shafaaffaan waan akkasii dhoksuu kana hin beeku waan keessa ani waan keessa jiru ani waan keessa kiyya jiru sitti maa jira malee shafaaffanaan jiru ammallee waan shafaaffan waan kana jettu eenyu sodaadha miidiyaan irra kan shafaaffan mustahil aniin akkuma ati biqiltuu akkuma ati biqiltuu taatee dhalatte anillee biiftuu taa'ee dhaladhe amallee fakkeenyaaf haati kun ijoollee qabdi ijoolleen keenya hunduu amalli isaanii garagara ani dhaggeeffadhaasi osoo siiti akkamitti ilaalta akkamitti yaaddanaan jettee jennaan ani akka kiyyatti ibsadhe malee ammalleen ati kana gochuu qabda siin jedhaan jiru ati akka feetetti yaaduun inni mirga keeti gen osoo sitee maal waan jetteef osoo na dubbii keessatti na tuutee dabarte bar maal jettee namni wal jaalate wal amanuu qabu ogguu jettu anaaf isatu hin amanne jechuudha. Osoo wal amantanii si jammar girgirri kana hunda ta'amuu qabu isi otoo beektu ati isa faarsuus hin qabdu inni si faarsuu hin qabu. Amma si maaltu waliin haasofsiise isin waliin haasa'inaa? Jammar nu lamaa walirraa dhoksuu kan keeti rakkoo kana hunda kan uume. Otoo akkanatti akka kanatti immoo dhugaa jechuudha. Osoo duraan iftoominaan nutti hidda ture kun hundinuu. Anamma mee deebiseera bar qorataa situ sirreessa waan kana dhuguman jedha. Awwaantan jedhuun qaba dhaggeeffadhu moo. Biqiltuunis isin bira omaa rakkoon tokko hin jiru. Balleessaallee hin qabdanii. Balleessaan dhugaadhaan amma dhaggeeffadhu biqiltuunis biqiltootis na wajjin hojjatin biqiltuunis akkuma jirtutti bakka naan ooda akkasumatti jiraadha bakkaan qubaa kun jiraadhaan hojjatus walaloos bas. Isin hojjatin si jammar maal jettu eenyu wal kodhata wallaa? Oh my God. Doktara ani dhiifama naa godhi namni dhugaa ofitti amanu strong ta'uu qaba maal jechuudha. Warra hin hojjedhu waan hojjenne quraana rabbii barreessee kagabbaasaa ruwii dhabe moo? Waayee. Baga militte badabboo. Waan dubbadhu wallaalee doktar dhugaa rabbii hiikii waan akkasii kun barbaachisaa miti bakka namni I don't know. Oh my God. An dhugaa osoo gadi laalmee kaleessa bar viidiyoo waan hojjettanii irratti sirreessinaa. Viidiyoon in gadi dhiifame bar booda kan wantichi kan irratti sagantaa'ee jiru. Jennaan dhufanii wal jalaa qabanii viidiyoo gadhiisanii dhufan maa gadhiiftanii. Dubbiinuu qabameera. Dubbii dursitanii kaatanii yoo dubbii waan nama afaanii bahu laaltee sababni gadi dhiifneef tokko lammaffaa ana tuffattanii immoo faamilii ana jala jiru tuffatu. Akka gootu wanni kun haa ta'uun dhuguma siin jedha namni siin caalaa wal beekullee hin jiru. Ani eengadduman isin bare keessa galee diinteedii kana agasin lamaan wal beekta waan beekullee jiru waan masin qorataan amma waan natti murraa biqiltuu waan natti jirraa ati waan kaasirraa lola amma konfiliiktii uumame kanannaan shook na godhe maaliif wal dhabu namni otoo walii haasa'uu danda'u wal hubachiisuu danda'u immoo qorataan balleessas immoo fudhatuudha kan inni qabu. Hubachiisuus qaba ishiittis immoo qaba amma kun hanqina malee just itti yaadees waan godhe natti hin fakkaatu ammallee walaasaan dhuguma siniin jedhu miidiyaa kanarra ila gadi buusaatii waliin haasaa dhufta. Wanta hundumtu fooyyoo sirriitti waan dogoggorri uumame bare waan sirranneef hin qabu. Kana jechuun sooshaal miidiyaan kun anamma piraankii na godhaa Oromoo hin jedhee yaagan yaaduu qaqqabe dhugaa rabbii. Sababa kanaafuu adillee hubachiisuuf yaadu. Dhugaa situ irrayyuu hubattee waan kana tasgabbiidhaan dhugaa qabda. Biqiltuunis waan beektu hin turre attaachimentiin isaan gidduu jiru immoo waan biraan turre hojiidha. Hojiin sun immoo uummanni bareera waliin isaan addaatti godheera. Inni immoo hubachiisuu qaban.
Ani tokkoffaa viidiyoo jarri waliin hojjetu moo ni fichuu hin eeyyamu tokko jedhe. Jalqaba warraayyuu kaastee qoyi doktar jalqaba warraa kaastee hin eeyyamne An kan akka itti eeyyametu jira beeki. An amma fakkeenyaaf dandeettii hojii kanaa hin qabu. Jarri kun dandeettii isaanii hawaasa biratti baratamuu qabu. Garuu kananiin jedheen jarri wal faarsuu otoo hin ta'in fakkeenyaaf bara maqaa waldaanii bakka yaani waan miira wayii keessa si galchee bakka yaani hin jiraa miti. Jedhu kana kan isaan gadhiisan. Kan biyyaa walii hojjetan rakkoo hin qabu. Waan fedhan hojjetan rakkoo hin kan wal faarsuu kana waliin faarsina eegaa dhiisuu hin dandeenye jedheen eegambii walaloo keessan keessa bakki wal faarsuu kun hin hinaafne mulumaa walalummaa dhiisanii walaloo tokko caalamoo anatti caalamaa keessa tokko fudhadhu nasitu naa caalaa jedhu. Sin naa caalaa jedhee barii lammaffaa walaloo waliin gadhiisan. Kunimmoo waan tuffiidha. amma inni kuwaasaasa keessattis dhugaan siin jedha. Niin dhabuun barbaadu. Hojii isaa sanas immoo hin jaalatu. Hojii isaa sana dhabuun barbaadu. Hojii isaa sana immoo miidhagsuudhaaf immoo namni isa gargaaru jiraachuu akka qabudha. Amma maqaan biraatu bahee karaktara walaloo keessatti waan baay'eedha. Walaloo keessatti karaktara baay'ee fayyadamuun ni danda'ama. Haa ta'uuti walii galtanii jechuunis sadan keessanuu walii galtanii hojjechuun ni danda'ama waan ta'eef ammallee fooyyessuun ni danda'ama waan ta'eef hojii isaa kanan kabajaaf hin jaalattaaf yoo ta'e ammallee walaasaa kanuma isin jedha qorata. Ani bara inni haasaa mul'isu garuu dhimma walaloo irratti wanta Wani kolaaltii kama wallahi ani siin hedduu takka si jaalatee bitu kan si kabaju. Wallahi walakin an fedhu cikikii si jedhee jira. Atillee namallee ni kama nirraa ta'e. wanta cikiciki feetu jechuudha. Fedhu an cikikii. Jaalachuuf fedhe jechuudha. jirtu. Asittis jireenya keessatti. No, hojiin wal kabajaa yoo waliin hin deemne Hojii kee jaalattaa miti. Hojii kee jaalattu kana akkamitti hin fedhu jettu tokko. Gama sii mijatuu fi haala hojii waliin haasaa sirriin jechaa jira. Mani beektaa? Atamma abdii kuttee hojii kee irrattis abdii kuttee. Barra hojiin waliigalteedhaan kan hojjetamu. Jireenyis immoo akkasi. Ammallee yoo of taate amma fakkeenyaaf yoo fi ilal yoo of qabde yoo fi taate namaaf taata. Amma yoo jarri lachuu wal loluun jaalladhu akka kootti isiinis nama akkamii taate nama akkamii akka taate nan beeka. Doktooris nama akkamii akka taate nan beeka. Garuu maaliif miira kana of qabuu dadhabneedha bara? Jechoota walitti daddarbachuun maali? Amma deebitee Isin nama boosiftanii ofii kolfitu. Nagay, abbaan boo'ee haa boo'u nan galchu hangara kootii takka jedhu waan si gaafadhuun qaba qorata. Egeessa si jireenya Gabroomsi malee na gaafatu waan gabrummaa qeenxoon jirtu barabbaa. Wayis mana dhiyaawwitu si galcheen jiru an gabrummaa. Na dhagaye. Walaloo jedhaa wuluukii barreessitu kana filattamoo jecha macarashaati ana filatta. Lamaan kana keessaa tokko filadhu. Ganama akka nama dubbii gumaa fixuu har'allee borullee liibirra har'allee borullee haaromni niif moofaan namni nu beeku nutti hin beekne nutti hin jijjiiramu si galtee kana lamaan keessaa tokko filadhu. walaloo mana filattaa. Yes. Mee gaaffii dhumti kun gaaffii sirriidha maal Anaaf sirriidha naa deebisi ta'a. Anaaf sirrii taanaan si gaafadhe itti yaadee si gaafadhe anaaf naa deebisi. walaloo filadha. Sorry. Qoy osoo deebiin deebisiin qorata wanna deebistuuf waan dubbattusti irra deddeebii yaadi. Qorata please. Isin yaaddee na gaafatu. Miira keessaa bahe. Tokko keessanirraa waan nan dubbisuu jiraata miira keessa jirtu. Hundi keessanuu xiiqii Wallaan miira keessan jiru. Isa gadi miira keessan jiran kun aarsaa irra jiru. Yaa Rabbi amma ila gidduu keessanii seene ila. Anamma piraankii si godhaa jiru naan jedhanii narratti barreessaa jiru. Piraankii wanti jedhamu hin jiru. Ila sadan keessanuu miira ofittummaa jedhu sana keessaa ba'a.
dhuguma wal jaalattu taanan wan gabaabdu qorata atis akka bishaan gabatee irra wanno hunda yaada kee irraasi dhuguman seen jedha obboleessa dhiiraa qaba akka obboleessa kiyya dhiiraatti kan isitti maa jiru wanna dubbattuuf tokko jennoo qabaadha wanna boru deebitee sin gaabbisiis wanna boru deebitee negotiation hin goone jala muriitii dubbadhu ila gam tokko waan takka nam tokko waa way dubbachuu fi itti yaadu malee dubbatu bar walaloo filattaani deemi tokko farratti poostii dura poostii gootee dhuftee fidira suuraa kee kaas takka jedhe no qoy dir tasgabbaa beeku nan beeku eenyuun akka ta'ellee nan beektu waan ta'eef sin beeku nan beektu deemi suuraa kee FB irratti poostattee dhufte san deemi amma kaas nagaan turmooni galatoomishi doktor qoy tasgabbaa irratti Yana keessaa tokko filadhuun gaaffii biraati. Oh my god. Awaan dubbatu wallaale ani dhugaa rabbi akkamitti akkan gaayidii sin godhuun na wallaachisaa jira. Sadan keessanuu yaada adda addaa qabdu sadan keessanuu miira keessa jirtu. Amma gaaffii nyaatni sin gaafadhu tokkoon qaba doktorii fi qorataa. Hojiitu dura jalqabe moo jaalala keessantu dura jalqabe? Jaalala dura jalqabe. Walaloon kun hojii kana erga doktor Biiftuu waliin walitti dhuftee kan walaloo hojii walaloo kana fedhii kee kana hojiitti eegale. Walaloo reefu anaafisii walitti dhufuutu waggaa tokko malee waan kana karoorsuutu waggaa tokko malee walaloon ammallee yureef torbee tokko jechuun walaloon isa amma kana dura dheereffamee hojjetamu miti. Namni waan hojjetu irraa waa hubataa deema akka haala kamiin namatti tola. Isa jedhu keessaa gulaallataa deema. Reef tokko jedhamee isa isii jalatti maxxanfame sana tureef maxxanfama malee kan maxxanfame tokko hin jiru. Waraabamee lafa jira garuu kan maxxanfame hin jiru. Dhumeera jechuudha walumaa gala. Dhumeera hundi isaatu. Isii waggaa afur isii biqiltuu waggaa tokko erga reefu wal barre. Waggaa afur dura ilaalaal biqiltuun otoo waliin bariin dura hojii walaloo kana eegattee qobaa keen hojjetaa ture naan jette dheengadde. Asitti miti biyya taa'een eegale umurii waggaa 7 ta'e umurii waggaa 8 waan akkanaa ta'een eegale. So doktor amma yeroo sana mormii hin qabdu yeroo akka shamarranaatti of jalaa qabdee akka dhiiraatti waliin karaktara lama taatee taphattu walitti bu'iinsi mormiin kun hin turre. Hin turre moo tureera qorata si gaafadhaan jiru? Laa hin qabu mormiin hin turre yeroon kophaa hojjetutti. Mormiin hin jiru. Eshi biqiltuu sooshaal miidiyaa irratti argite yeroo sana doktor Biiftuun suma faana jirti moo hin jirtu? Yeroo kam? Yeroo biqiltuu hojii biqiltuutiin biqiltuu miidiyaa hawaasaa kana irratti argitu doktor Biiftuu faana jirta moo hin jirtu? Wajjin hin jira doktor Biiftuu waggaa 4 bara. Oole amma gara osoo achi hin qabin otoo as hin qabin haqa jirtu uffannee waan kana furuudhaaf qabu. Tole biqiltuu argite biqiltuu faana walii haasofte wal bartee dhuftee mariisiftee ta'a. Kana booda duraan akkanatti aan hojjetaa ture. Amma garuu mucayyoo nama daatu hojii kana naaf gaggeessu. Laali hojii kana waliin hojjechuu danda'u wal baree jira. Maal jettaa yaadatti kennitaa jettee doktor Biiftuu haasofsiiftee ta'a. Waan akka furatu kan gaaffii amma gabaabdu akka qorataan naa deebisan barbaadeen kanaa kan eshi waliin hojjechuu eegaltan biqiltuu faana doktor Biiftuun kunoo hin beeku jette waan naan mari'atu hin qabu jette. hin beeku. Asumatti deebi doktor Biiftuun akka jireenya kee keessa jirtu. Anasitti ilaalimmoo na dhiifama ishee homtame walaloo waggaa takkaan durallee wal kaasnee gaddisnee jira waraabanillee gaddiifataa turan. Utuu amma isa dheeraa kanatti taa'amnee hin barreessine dura yeroo sammaa calliste ishee. Ani waan waraabee gadhiise hin qabu yaa ofi. Sorry obboleetti. Ani waan waraabee gadhiifadhees hin qabu. Waraabeen jenne kan booda ammoo mana keenya keessa adeemaaru ati irraa hin beeytu callisatis. An dhimma kanarraa qabuuf dhimma kanarraa qabu isaaf isa qofaadha. Kanaaf ani lame amma kan dubbii kana galchuu barbaade qorataan doktor Biiftuun akka jirtu jireenya kee keessa
akka jirtu wanta biqiltuu faana haasofteen qabama. Biqiltuunis agammaatti hojii yeroo hojjettan konfliktiin biroo itti uumametti dhufee jiru. Amma dhumarra gahee dhufee garuu konfliktiin uumameera. Rakkoo kana silaa kan furuu qabu kan ibsaa deemuu qabu. Fedhii waan kana filattaa hojii immoo ana waan dhufuun jedhin dooktoris bulchine dubbiin kunaa bulchu durayyuu naan jettee ittati. Wanni kun garuu namni lama sadii qaamni biraa namni biraa seennaatti dabalame immoo isaa bal'ataatudha kan deemu. Hundumtuu miira keessaa ba'aatii dhugumaan itti hin jedhu. Obbolummaan dhugummaan kun nu keessa jirtu yoo ta'e ni of dhaggeeffadha murtoo tokko malee. Otoo murtoo tokko murteessi. Otoo xiiqii tokko keessa hin galiin otoo Mooni kana booda wanti murtaa'ullee hin jiru murtaa'e. Ana biraa immoo kalaas an takka dubbadha bar filatee filannoo isaa anaaf bakka galmaa'ee jira. Cufeeraan ajandaa kana baay'ee kalaas har'aala waa itti deebullee hin qabu waan bulee ilaallamullee hin qabu. Filatee filannoo isaaf ta'ee anallee ta'ee jira. Yoon dubbii keessatti si mufachiise moonitti nagaa ta'ii hundi keessanuu nagaa ta'an rafaa. Garuu akkanatti sin dhiisee deemuufis dadhabe qobaa kiyya sin dadhabaan jira. Miira keessaan baane atis akkas. Ilaan amma saamintiin isinii kennu atillee qorataa itti yaadi. Doktorillee atillee dhuguma siin jedha. Wanni ilaa Mooni har'arraa waan itti yaadu hin qabu siin jedhe bara. Har'arraa kaasee waan itti yaadu takkumayyuu hin qabu. Wantan itti yaade qaatan itti yaade wanta kana. Walaloos nan filadhaa doktoriinis nan filadhaa itti yaade biiftuus nan filadhaa. Duratti akkanuma naan jette. Doktoriin illee dhabuun barbaadu walaloo kiyyallee dhabuun barbaadu. Ishee erga dhabuun barbaanne immoo akkamitti gaarii gootee sirreessuu dandeessaa irratti qaama biraa isin barbaanne wal geenyaa haasofnu bakka jenneeti. Amma hojiinis doktor biiftuunis mee itti yaadi. Ani kanumaan jedha dhugaa. Waan itti yaadu hin qabu dhiifamu. Ittiin jira baas. Ani gara kootiitti umuradheeraa ba. Baay'ee sinaga. Moonetaa gara toomiyaati. Dhugaa dubbachuuf dhiifamaa illee yoo dingata tarii isaan afaan sitti daddarban bakka isaan hundaa bu'ee ofiis bu'ee. Awwaan takka namni natti illee darbeen jiru. Anu yoon isin mukachiisu dhiifama naa godhaa jechuun barbaada. Hundi keessanuu anaaf tokko. Jeesti waan tokko immoo bulamee akkuma beellamni qabameera. Silaayyuu beellamni qabame sanaafi irratti ni haasofna. An qobaa kiyya isin dadhabee suma dhugaan isin jedhu. Heerillee guddaa galatoomne. Riilee dhugaa baay'ee si kabaja itti yaadi. Qorataan illee waan kana itti yaadi. Keessaan wal haasaa. Duqoon illee guddaa naaf galatoomne. Wanni yeroo osoo hin beekiin dogoggorree wal mukachiisne immoo jiraatu immoo isa har'aatiif dhiifama jechuun barbaadanii dhugaa. Hunduu akkuma itti dhaga'ame miiruma isaa ibsata waan ta'eef sadan keessanitti kan deebi'u abdiin qabaan. Karaa nagaatiin akka furamee dubbiin kun hundumtuu qabbanaa'e. Garuu mi'aasaa qorataati doktorri mi'aasaa waliin. Dubbiin xumuramee bara. Awwalaloon filadhee ishee gara siitiin xumurteetti. Dhumeera dubbiin. Lakkiidhis hin dhumme. Ilaali mooneetillee hawaasni faamiliin ajila jirtan nama 800 isaan jira waan gaa jiru hin beeku. Namoonni ajila jirtan kun illee dhaga'uu kan qabdan jechuudha. Qorataan filateera. Anillee filadhee jira. Filannoo keenya lamaanii miduraayyuu. Kanaaf nagaan. Turtii gaarii isin haa ta'u dhimma dubbii kanarra kana booda deebiin haa ta'u nagaan tura. Biko. Atillee naa galatu.